Gaafa inni fannoo irra osoo jiru fannoo irratti jechoota torba dubbatee jira. Jechootni dubbatan sun maal fa'aa turanii? Waggoota 33 biyya lafaarra ture keessumattuu immoo waggaa 3 ji'a 3 ishee barsiisaa ture keessatti jechoota hin dubbanne torba qaraanii irratti sa'aatii 3 gidduutti kan inni dubbatee jira jechuudha. Hayyoonni mana kiristiyaanaa gabaabsanii gaafa ka'an waan afuriif dubbatee jedhu. Sababa afuriif dubbatee jedhu. Gaafa gooftaan keessa Kiristoos lubbuun isaa gara Si'ooliin deemte foon isaa immoo gara awwaalchaa akka isheen deemte ni kaasu. Kanaaf waaqummaan eessa ture? Lubbuu wajjin gara Si'ool deeme moo foon wajjin gara awwaalchaa deeme? Lubbuu fi waaqummaa fi foontu adda ba'ee jechaa jirra jechuudha. Waaqummaa foon adda ba'ee taanaan immoo foon akkamittiin du'aa ka'e? Erga jannatitti dabarsee booda gaa sa'aatiiwwan kana hin lallabee jechuudha. Jannata keessatti lallabee maal lallabee laata achi keessatti amma lallabuusaa kitaabolees nu caqasu manni amantaa keenyas hin barsiisti garuu maal lallabe? Kan inni awwaalamee gaafa guyyaa jimaata isaatti tokkottidha. Kan inni du'aa ka'e immoo sanbata bariidha. Guyyoonni kun akkamittiidhaan guyyoota 3 guutanii? Inni kunis kallattii lamaanidha kan inni lakkaa'amu jechuudha. Yesus Kristos Waaqayyoodha jette tawaayidoon wangeelaan nu barsiisa. Barsiisaa keenya karaa ifaatiin nuuf ibsitanii jirtu. Dhaggeeffattoonni keenyas dhimma kanarratti gadi fageenyaan dhaggeeffachuu barbaadan barumsa kanaan dura dubbii Kiristoos irratti akkasumas immoo tawaahidoo irratti kan isin kaastan ija kan daaqollaan meeshaan barsiisaa waan jiruuf isarratti dubbisuun dhaggeeffachuu ni danda'u isarratti hubannaa gadi fagoo argachuu danda'u waan ta'eef asinis karaa ifaatiin nuuf ibsitanii jirtu. Kanaaf guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansee yaada inni kaasuu barbaadu keessumattuu gaaffii ani kaasuu barbaadu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni fannoo irra osoo jiru fannoo irratti jechoota torba dubbatee jira. Jechootni dubbatan sun maal fa'aa turanii? Barumsaaf hubannoo tokko isaaniif qaban fa'aa maalidha? Gooftaan keenya gaafa jechoota sana dubbatu barumsi yookaan immoo hubannoo nuti barumsa jechoota irraa argachuu qabnu maalidha? Namoonni baay'een jecha kanaan waan baay'ee dogoggoraa jiru waan ta'eedhaaf isa kana akkamittiin nuuf ibsuu dandeessu? Baay'ee gaariidha. Kunis gaaffii murtaa'aa fi ka'uu qabudha. Keessumaatii dubbii fannifamuu Kiristoos wajjiniin kan walirraa adda hin baanedha jechuudha. Dubbiiwwan yookaan immoo jechoota fannoo torban jetti manni kiristiyaanaa keenya kan isheen barsiistu jechuudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waggoota 33 biyya lafaarra ture keessumattuu immoo waggaa 3 ji'a 3 ishee barsiisaa ture keessatti jechoota hin dubbanne torba qaraanii irratti sa'aatii 3 gidduutti kan inni dubbatee jira jechuudha. Waggaa 33 biyya lafaarra yeroo deebi'aa ture yookaan immoo waggaa 3 ji'a 3 yeroo barsiisaa ture jechoota hin dubbanne jechuudha. Jechoonni kun jechoota baay'ee humna guddaa qaban ergaa guddaa immoo qaban jechuudha kan inni dubbate jechuudha. Isaan kun maalidha jechoonni kun? Maal of keessaa qabu ergaan isaanii immoo maalidha? Nuufoo dhaamsa akkamii qabu kan jedhu sana ilaaluun immoo baay'ee gaariidha kiristaanaaf hin barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Inni jalqabaa waaqa koo maaliif na dhiiste yookaan immoo eeloohee eelmaas laamaa sabaqtanii jedha afaanii Ibraayisxiitiin jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 46 irratti kan argamudha sagaleen kun. Sagalee kana gooftaan keenya yeroo fannifamee qaraanii irra jiru irratti yookaan immoo fannoo irra jirutti kan inni dubbatedha. Waaqa koo maaliif na dhiista jedhee kan inni gidiraa keessa ta'ee dhiphina keessa taa'ee dubbatedha jechuudha. Isa kana maaliif dubbatee kan jedhu hayyoonni mana kiristiyaanaa gabaabsanii gaafa ka'an waan afuriif dubbatee jedhu. Sababa afuriif dubbatee jedhu. Sababni arfansaayyuu nu wajjiniin kan deemudha baay'eensaa jechuudha. Inni jalqabaa fakkeenya nuuf ta'uu fedha. Nuti yeroo gidiraa keessumatti immoo sababa kiristinnaa keenyaatiin dhiphinni gaafa nurra ga'u kiristaana ta'uu keenyaan dhiphinni gaafa nurra ga'u kun akkas sababa kiristinnaatiin gidiraa kana nurra ga'aa jira. Nan dhiisiin gidiraa kana keessaa na baasii dhiphina kana keessaa na baasii harka koo na qabii na dandeessisii jennee akka kadhannuufidha. Jalqaba akkuma dura tuquuf yaallee kamisa galgala osoo gara qormaataatti hin galiin kadhatee ture mitiire gara qormaataatti akka hin galleef kadhachuun murteessaadha. Qormaata sana keessatti na dandeessisii kadhachuunis murteessaadha. Qormaata kana keessaa na baasinis kadhachuun murteessaadha jechuudha kiristaana tokkoof jechuudha. So kanaaf gooftaan keenya akkuma jalqaba osoo gara qormaataatti hin seeniin fooniin bakka keenya bu'ee kadhate sana ammas gidiraa keessa taa'es immoo kadhatee jechuudha. Nutis qormaata keessa gaafa ta'een dhiphina keessa gaafa gallu danda'amee qormaatatti akka hin galle kadhachuudha of eeguudha waaqayyoon kadhachuudha erga gallee booda immoo akka keessa baanuuf akka nu dandeessuuf kadhachuudha jechuudha. Kanaaf maaliif akkas maaf na dhiista jedhee kan inni kadhatee fi fakkeenya nuuf ta'uudhaaf nuti yeroo
qormaataa akka inni nu cimsuuf akka inni nu dandeessuuf akka kadhannuuf narraa baradhaa jedhee dubbateera soonna ta'eetiif jechuudha. Isarraa barannee akka kadhannuufidha jechuudha inni jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaanii bakka addaan bu'uusaa mirkaneessuufidha. Bakka addaan bu'ee aarsaa ta'aa jiraachuusaa. Bakka inni du'aa jiru kun gidaanni simataa jiru kun qormaan isarra ga'aa jiru kun yookaan immoo dhukkubni isarra ga'aa jiru kun fannifamuun kun duuti kun hundumti isaa eenyuufidha kan eenyuutidha kan addaan ture jechuudha. Dhalli namaa kan arguu qabudha ture. Kanaaf bakka addaan bu'eedha kan inni ta'aa jiru waan ta'eef dubbannaan isaa kunis wawwaannaan isaa kunis kadhannaan isaa kunis iyyi isaa boo'ichi isaa kunis kan maaliiti jechuudha kan addaamii jechuudha. Afaan addaamiin ta'ee dubbataa jira jechuudha. So addaamiin fakkaatee yookaan immoo addaamiin ta'ee bakka addaam dhukkuba addaam dhukkubsataa jira. Beela addaamiin beela'aa jira. Eeboo addaamiin eebochaa jira qaraanii irratti jechuudha. Madaa addaamiin madaa'aa jira. Dhiiga addaamiin dhiigaa jira. So kanaaf bakka addaan bu'uu isaatii fi isa kana agarsiisuudhaaf jechuudha. Hamma qaraaniitti kan inni ajajame jedhamti qulqullichi Phaawulos. Hamma fannootti illee ajajame. Hamma du'aatti keessumaayyuu hamma du'a fannootti jedha. Duuti adda addaa jechuudha. Hamma du'aatti jedhe Phaawulos. Hamma du'aatti inumaayyuu immoo hamma du'a fannootti jedhe. Duuti kan biraanis jira waan ta'eef dhagaadhaan rukutamanii du'uun jira. Amma Yihuudoonni dhagaadhaan rukutanii ajjeesuu danda'u ture Kiristoosiin. Garuu hamma qaraaniitti ajajame isatu jechuudha. Fedhii isaatiin addaamiif bakka bu'ee jechuudha. So kanaafi iddoo addaam galee dubbachuu isaadha jechuudha. Inni sadaffaanii raajii raawwachuufidha. Raajiin dubbatamee jira waan ta'eef. Yookaan immoo dhimmuma kana sagalee makana kallattiidhaan abbaan keenya qulqullichi Daawit faarsaa isaa 21 irratti 21 yookaan 22 lakkoofsa tokko irratti waaqa koo maaliif na dhiiftaa jedhee kan inni kadhate bifa raajiitiin kan inni dubbate jira. Gooftaan keenya immoo raajii raawwachuudhaaf dhufe. Indaa'um Yihuudotaanii duraanis ta'ee yeroo mafannoo sana iyyuu kun hundumti kan inni ta'aa jiruuf raajiin dubbatame akka raawwatamuuf jechaanii ture. Kun hundumti kan inni ta'aa jiruuf yeroo qabame illee galgala duraan mana qulqullummaa keessatti na qabuu dandeessu turtanii amma garuu raajiin dubbatame akka raawwatamuufidha kan isin na qabaa jirtanii jedhe. So kanaaf raajii dubbatame raawwataa jira jechuudha. Raajii dubbatame raawwataa jira. Inni sadaffaan kanadha. Inni arfaffaa fi inni ijoon inni guddaan garuu la'aa qarboota diiyaabiloos jedhu abboonni. Diiyaabiloosiin yookaan immoo seexanaa ofitti dhiyeessuudhaaf yookaan immoo gara isaatti fiduudhaafidha jedhu. Maal jedhaa wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 fi wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 27 irratti barumsa isaa keessatti waan barsiise qaba gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee duuka bu'oota isaatiin namni tokko jedhe nama jabaa sana osoo qabee hin hidhiin dursee osoo nama sana qabatee hin hidhatiin akkamittiin mana isaatti seenee waan mana qabeenya mana keessa jiru fudhatee saamuu danda'a yookaan fudhatee ba'uu danda'a jedhe. Kana jechuun amma namni tokko mana namaa saamuu yoo barbaade yookaan immoo mana namaatti qabeenya fudhachuu yoo barbaade nama sana dursee waan ta'e wayii gochuu danda'u qaba jechuudha. Waan ta'e wayii gochuu qaba yookiin sa'aatiin inni rafetti yoo ofii isaatii waa gochuu dhiise illee sa'aatiin inni rafee of gatetti jechuudha. Amma nama sana maaltu dhee jira hirriba dhee jira jechuudha. Hirribni isa qabee jira waan ta'eef amma sitti immoo qabeenya fudhata. Yookaan achi immoo ofii isaatii waa tokko dursee godhuun murteessaadha jechuudha. So akkas jedhee barsiisee ture. Bu'uura kanaan gooftaan keenya egaa maal godhee diiyaabiloosiin hidhuudhaaf jecha kana fayyadame jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Diiyaabiloos dhaloota Kiristoos yeroo inni dhalate kaasee hin hubanne ture eenyummaa Kiristoosiin. Yeroo tokko waaqatti fakkaata, yeroo tokko namatti fakkaata. Yeroo inni beela'u, yeroo inni dheebotu, yeroo inni dadhabu, kun immoo namadha. Nama qofaadha malee waaqummaan qabu jedheetu itti dhiyaata. Yeroo inni isa beela'ee nyaachisu, isa dheebote, dheebuu baasu, isa dadhabe, dhukkubsate fayyisu immoo waaqaadhaa kun immoo jedhee immoo bitaa immoo itti gala. Haala kanaan gidiraa hedduu keessa ture. Bitaa ta'aa ture jechuudha diiyaabiloos. Dhumarratti yeroo inni qabamee Phiilaaxoos fuuldurattis dhiyaatee garafamee hamma qaraaniitti deemutti bakka kun namadha maleetu waaqummaa ta'e immoo akkasuma godhu ture raajii adda addaan hojjetu ture jedhee itti dhiyaata. Qaraanii irratti fannoo irratti yeroo raajiiwwan 7 hojjetaman immoo kun waaqadha jedhee immoo sodaate jechuudha. Dhumarratti Kiristoos hin fagaate irraati gaafa inni raajiiwwan sana 7 hojjetu jechuudha. Baay'ee fagaate diiyaabiloos. Amma seexana ofitti dhiyeessuuf jedhee waaqa koo jedha. Raajii hojjechuunsaa ajaa'ibawwan kana agarsiisuunsaa yaa raajima waan ta'e raajotuma keessa akkasa tokko akka Isaayyaas waan ta'eefidha maleetu waaqa ta'emmaa waaqni waaqa koo hin jedhu waaqni waaqa hin qabu waan ta'eef ammammaa nama ta'uusaa mirkaneeffadhee kallattiidhaan lubbuusaaf foonsa adda baasuuf gaafa inni itti dhiyaatu Kiristoos yeroo sana shiboo abiddaatiin qilleensaan waxxaree qabeetu isa hidhee lubbuu si oliin jiran immoo isaaniif bilisaa kenne. Maal jedha abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaasaa saboota Qolaasiisiif erge boqonnaa 2 lakkoofsa 14 hanga 15tti wanta nurratti caafamee ture jedha.
isa nutti hin toliin sana waan inni karaa seeraa nu irraa barbaadu wajjin daguugee fannootti cinqirsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa diiyaabiloos jechuudha. Warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan agarsiise jedha. So kanaaf diiyaabiloosiin harka qullaa hambisuudhaaf si'oliin duwwaa ishee taasisuudhaaf Kiristoos tooftaa kana fayyadamee jedhaniitu abboonni keenya hin barsiisu jechuudha. Inni lammaffaanii kadhannaa isaa keessaa yaa abbaa waan godhan hin beekaniiti dhiifama godhiif kan jedhudha. Qaraanii warra yeroo jirutti kan inni dubbatedha jechuudha. Namoota warra isa fannisaa turan, warra isa gidirsaa turan maal akka godhan hin beekani waan ta'eetiif dhiifama isaaf godhii isaaniif godhii jedhe. Amma isaan fannisuu isaanii malee eenyuun akka fannisaa jiran illee hin beekan. Ajjeesuu isaanii malee eenyuun akka ajjeesaa jiran hin beekan. Gidirsuu isaanii malee eenyuun akka gidirsaa jiran hin beekan. Hin beekanii jechuudha. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa isaa saboota Qorontoosiif erga isa tokkoffaa boqonnaa 2:8 irratti namoota bittoota yookaan immoo hooggantoota biyya lafaa kana keessaallee yoo ta'e ogummaa isaaniitiin namni beeka hin jiru jedha. Ogummaa isaaniitiin bira ga'uu hin dandeenye jedha. Osoo beekanii ta'e immoo gooftaa ulfinaayyuun fannisanii ture jedha. Gooftaa kabajaayyuun fannisanii ture jedha. Kanaaf hin wallaalanii jechuudha. Beekanii miti kan isaan akkas godhan. Wallaalanii gooftummaa isaa wallaalaniiti. Kanaaf gooftaan keenya egaa yeroo gidiraasaa kana jedhe. Kanarraa immoo maal barannaa nutis yeroo namoonni nu gidirsan, yeroo namoonni dhiphisan, warra nu dhiphisaniif, warra nu ari'ataniif dhiifama gochuu akka dandeenyu. Kiristinnaan kana nu barsiisti waan ta'eef. Fannoo kanadha. Kaayyoo fannoo keessaa inni tokko dhiifama dhamtiire. Kaayyoon fannoo jaalallee kaayyoo fannooti, dhiifamni kaayyoo fannooti. Kanaaf dhiifama gochuudha Kiristoos kanadha waan ta'eef. Ani garuu siniinan jedhaa jedhe gooftaan keenya. Wangeela Luqaas Maatewos 5:45 Luqaas 6:28 irrattis abbaan keenya qulqullichi Phaawulosis Roomee boqonnaa 12:10 irratti yaada wal fakkaataa barreeffamee jira. Ani garuu isiniinan jedhaa ijoollee abbaa keessanii akka taataniif diinota keessan jaalladhaa. Warra sin abaaranis eebbisaa, warra sin jibbaniif immoo waan gaarii godhaa, warra sin ari'ataniifis kadhadhaa. Warra qajeelotaa irratti, warra waan akkasii godhan irratti jechuudha. Warra hamaadhaan hin deebifne irratti aduun qajeelinaa ni baatii jedha. Bakka soo kanaatiif Kiristoos irraa nuti kana barannaa jechuudha. Warra isa nu dhiphisaniif dhiifama akka goonu isarraa akka barannudha jechuudha. Inni kan biraanii sadaffaan jechuudha. Har'a anaa wajjiniin gannata galta sagalee abdiiti inni kun immoo jechuudha. Sagalee abdiiti, sagalee gammachuu dhageessisuudha. Nama isaa wajjiniin dhiphataa jiru Fayyataa Wizeemaan nama jedhamu wambadee yookaan immoo shiftaa bara hedduu hanga sa'aatii sanaatti gidiraa hojjetaa ture yookaan immoo dhiphina yakka hojjetaa tureef sagalee kennamedha kun immoo jechuudha. Du'a mo'ee ka'ee yookaan immoo gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'ee mirgaa abbaasaa akka ta'u beeka waan ta'eetii fi jireenya kan kennus isa akka ta'e waan beekuuf nama kanaan akkas jedhee jechuudha. Namni kun qaraanii warra taa'ee nama sabichaa isaa wajjiniin yoo wal mormaa turanitti sa'aatii sanatti akka hin amanee jechuudha. Duraan hin beeku ture. Sa'aatii sanatti dhugaa waa'ee Kiristoos dhugaa ba'e. Aayee akka keenya wambaree ta'ee miti akka keenya hattuu ta'ee miti kan inni gidirfamaa jiru. Inni utuu dhugaa qabuudha jedhee gaafa saabuu inni dubbatee fi ta'iiwwan jiran argee jechuudha. Daqiiqaa sana gidduutti yookaan sa'aatii sana gidduutti argee sana dhugaa waa'ee inni ba'eef sagaleen abdii kun isaaf kenname jechuudha. Har'as namoonni baay'een waa'ee Kiristoos dhugaa ba'utti baay'ee booda deebinaa jechuudha. Osoma beeknu, osoma arginu, osoma ilaallu hin sodaanne addunyaa kana sodaanne jechuudha. Mootota sodaanne, warra aangoo qaban sodaanne, maatii keenya sodaanne, waan ta'e dhiibbaa ta'e wayii sodaanne waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uu irraatii booda kan deebinu jirra waan ta'eef isa kanallee nu barsiisuudhaafidha jechuudha. Asumaan immoo barumsi dheerateef osoo hin taane yookaan immoo lallabni tokko dheerateef waggaa dheeraa baranneef bara dheeraa baranneef yeroo dheeraa baranneef miti kan fayyinu sa'aatii gabaabaa baranneef hayyuu qabna taanaan sa'aatii sana fayyina. Amma Yihuudaan waggaa 3 barate garuu gooftaa dabarsee gurgure. Fayyataa Wizeemaan yookaan immoo wambadeenni harka mirgaa kun immoo sa'aatii 3 barate waggaa 3 fi sa'aatii 3 garaagarummaa sa'aatiin 3 waggaa 3 caaltee jechuudha sitti. Sa'aatii 3 qofaatti barate barumsa sa'aatii 3tiin dursee dhaqee jannata banee jechuudha namni kun immoo jechuudha. So kanaatiif isa kanallee asirraatii hin arganna jechuudha. Inni arfaffaan yaa abbaa lubbuu koo harka keettan kennaa imaanaa kennadhaa jedha. Inni kun waaqa koo maaliif na dhiiftaa wajjiniin kan wal fakkaatudha ergaansa. Yeroo dhiphannu yeroo gidirfamnu wanti hundumti keenya jireenyi keenya waaqayyo harka akka ta'e waaqayyotti akka kennachuu qabnu isa harka akka kaawwachuu qabnu lubbuun keenya isa harka akka jirtu. Warra foon ajjeesan sodaannee raafamuu akka hin qabne lubbuun keenya isa harka jirti waan ta'eetiif isatti akka of laannu isa sana kan nu barsiisudha jechuudha.
Inni shanaffaanii kunoo mucaa kee kunoo haadha kee kan jedhu qaamota lamaaf yookaan namoota lamaaf kan dubbatamedha. Haadha keenya qulqulleetti Dubree Maariyaamii fi Yohaannisiif kan dubbatame dura akkuma ilaalle dhiphina isheerraan kan ka'e gidiraa isheerraan kan ka'e bakka boo'icha humnaa olii boo'uu isheerraan kan ka'e abdii akka isheen hin kunneef Yohaannisin isheedhaaf kenne. Yohaannis yeroo sanaaf Yohaannis fudhatee galu malee har'a anaaf isiniif hunduma keenyaaf haadha taatee abdii taatee kan nuuf kennamtedha jechuudha. Isa kanas yaada bal'aasaa yeroo baay'ee beekamaadha waan ta'eef keessa deddeebi'uun hin barbaachisu. Inni ja'affaan nan'ee bodheedha. Nan'ee bodhee kan jedhu hayyoonni mana kiristiyaanaa Kiristoos kan inni dheebote akkuma dura abbaan keenya Yohaannis afaan warqee jedhee waa'ee balasi yookaan immoo harbuu sana irratti Kiristoos kan inni dheebote jaalala namaadha. Dhiifamadha kan inni dheebote. Gara laafinadha kan inni dheebote. Osoo gara laafina qabaataniiru ta'e osoo dhiifama beeku ta'eeti osoo jaalala qabu ta'eeti yeroonni suni rihirraa yookaan immoo ho'a qabeessummaa beeku ta'eeti akkasiin godhan ture. Isa sana dheebote namarraati. Nan dheebodhe kan inni jedhe yeroo sanaafi. Bargit yeroo sanaaf gidiraarras waan jiruuf dhiphinarras waan jiruuf sa'aatiin isaa sa'aatii murteessaa waan ta'eef dheeboteera. Garuu inni guddaan icciitiin isaa maal dheebochuusaadha? Nurraati nageenya dheebochuu nurraati jaalala dheebochuu nurraati dhiifama dheebochuu nurraati gara laafummaa dheebochuusaa agarsiisaa jedhaniitu. Hayyoonni barsiisu jechuudha. Kanaatiif kiristinnaa keenya keessatti qajeelummaa, dhiifama, gara laafina, jaalala qabaachuu akka qabnullee hayyoonni asumaan dhaamsa nuuf dhaamu jechuudha. Inni torbaffaan inni xumuraa in raawwate kan jedhudha. Ni raawwate yookaan xumurameera kan jedhudha. Kun immoo maalinni kaayyoo inni biyya lafaa dhufeef dhala namaa fayyisuudha. Raajiiwwan dubbataman raawwachuudha. So raajiin waa'ee isaatiif dubbatamu hundumtiyyuu immoo raawwatamanidha. Bakka dhala namaa fayyisuuf hin dhufe kana ittiin fayyisu immoo inni xumuraa isa kanadha. Isa jedhudha. Kan biraan barri addaam gidirfame xumurameeraadha. Kan immoo barri addaam dhiitamaa ture inni sun kan xumurame kan dhumate fayyinni keenyas kan itti mirkanaa'e ta'uusaa mirkaneessuudhaaf raawwateera yookaan immoo xumurameera akka jedhe manni kiristiyaanaa ni barsiisti waan ta'eef baay'ina keessaatii gabaabinumaan xiqqoo ishee kana jenne baay'ee gaariidha jechuu barbaadeen sa'aatii keenya wajjin deemuudhaaf. Baay'ee barsiisaa keenya bifa bareedaadhaan kan isin nuuf kaastanii jirtanii waaqayyo sagalee jireenya isin dhageessisu asubaraadhaan ammas gaaffiin kaasuu barbaadu tibbaa kana keessumaa ture deebi'ee gaaffii ka'uudhaas waan ta'eedhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqadhas namaadhas jetteetti mana kiristaanaa keenya isheen barsiistus isa kana wajjin wal qabsiisee gooftaan keenya nama ta'uu isaatiin du'eera. Gaafa du'u garuu waaqummaan eessa ture? Foonii wajjin ture moo addatti bakka biraa ture? Jechuun namoonni yaadota kana yeroo baay'ee ni kaasu waan ta'eedhaaf gaafa gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos du'u lubbuun isaa gara Si'ooliin deemte foon isaa immoo gara awwaalchaa akka isheen deemte ni kaasu. Kanaaf waaqummaan eessa ture? Lubbuu wajjin gara Si'ool deeme moo foon wajjin gara awwaalchaa deeme? Isa kana akkamitti nuuf ibsitu? Gaaffii bareedaadha. Inni kunis waaqayyo isin haa eebbisu yaa'u dhugaa dubbachuuf gaaffii kana akkasittiin dhiyeessuun keessan baay'ee natti tolaa jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gaaffii kana deebisuu keenyaan dura guyyaa du'aa dhaqnee kallattiidhumaan guyyaa du'aa fooniif lubbuun adda ba'ee waaqummaan eessa dhaqe jechuu keenyaan dura gara waloomaatti adeemnu jalqaba waloomaa kan ta'e waahidootti deebinee waaqummaan yeroo nama ta'ee foon qofaa wajjin waloome moo lubbuu wajjinis waloomeera kan jedhu yoo ilaalle ifa ta'a jechuudha. So kan ammoo namoonni tokko tokko amma foonii wajjin qofaa waloome lubbuu wajjin hin waloomne bakka lubbuu waaqummaa dhumatu bakka lubbuu ta'ee hojjetaa ture jedhanii kan barsiisan jiru kan akka gantichaa Abulinaariyoos isaan kun barumsa akkasii barsiisu waan ta'eef kan isaanii bu'uura godhatanis immoo wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko irratti jechi foon ta'ee jedhamtire jechi foon ta'ee waan jedhuufi nama ta'ee lubbuu ta'ee hin jedhu waan ta'eef lubbuu hin taane kallattiidhumaan foon ta'ee bakka lubbuu immoo qooda lubbuu immoo waaqummaatu hojjetaa ture jedhaniitu barsiisu jechuudha. Inni kun garuu dogoggora akka ta'e bu'uuruma kitaaba qulqulluutiin amma icciitii kan biraa keessa galuutuma dhiifne bu'uuruma kitaaba qulqulluutiin dogoggora akka inni ta'e ilaaluu dandeenya jechuudha. Sababiin isaa amma kitaabolee qulqullaa'oon nama ibsuudhaaf yeroo tokko foon qofaa jedhanii yeroo itti ibsan ni jiru. Yeroo tokko immoo lubbuu qofaa jedhanii immoo ni ibsu. Amma foon yeroo jedhan lubbuu dagatee miti kitaabni qulqulluun foon jedhee nama waamaa jira waa'ee namaa ibsaa jira foon jedhee garuu lubbuu dagatee miti. Yeroo immoo lubbuu qofaa dubbatu immoo foon dagatee miti jechuudha. Fakkeenyaaf faarsaa abbaa keenya qulqullichi Daawit faarfatee faarsaa 135 lakkoofsa 25 irratti maal jedhaa? Foon hundumaaf soorata kan kennu dhiifamni isaa bara baraanii jedha. Foon hundumaaf soorata kan kennu dhiifamni isaa bara baraan. Ammas keessatti Daawit lubbuu hambiseetu waa'ee foonii qofa haasa'aa jira yoo jenne miti.
Sababiin isaa foon qofaasaa nyaata nyaatu ka. Lubbuu waan keessa jiruuf nyaata waan ta'eef. Foon qofa foon nyaata nu amma namni erga du'ee lubbuun isaa foon isaa erga adda baate maal jedhama namni foon isaa sun maal jedhama reeffa jedhama miti reeffi nyaata hin nyaatu. So kanaatiifi foon jedhee gaafa caqasu kitaabni qulqulluun lubbuunis akka keessa jiru beekuu danda'uu qabna jechuudha. Akkasuma gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 2 immoo maal jedha? Yesuusis akkas erga jedhee booda kana dubbatee ija isaa gara samiitti ol kaasee akkas jedhe. Yaa Abbaa sa'aatichi ga'eera yookaan immoo yeroochi ga'eera. Mucaa kee akka kabajuuf foon hundumaa irrattis immoo aangoo akka kennituufif sin kadhadhaa jedheedha foon hundumaa irratti. Amma kana jechuun maal jechuudha? Du'aa irratti yookaan reeffa irratti dhaalakki nama hundumaa irratti jechuudha. Nama jechuun immoo foonii fi lubbuudhaan kan waloomee jechuudha. So kanaatiif gaamma foon jennee gaafa ilaallu lubbuus akka dabalatu beekuu danda'u qabna. Lubbuu jennee immoo gaafa ilaallus akkasuma. Gara lubbuuttis immoo gaafa dhufnu maal jedha abbaan keenya qulqullichi Phexros immoo lubbuu immoo qofaatti immoo caqasee immoo jira. Ergaa Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti muraasni jechuunis immoo lubbuun 8 jedha. Muraasni jechuunis immoo lubbuun 8 bishaan badiisaa sana jalaa kan ittiin fayyan Waaqayyoo Nohiin ajajee Nohi markaba yookaan immoo doonii sana yommuu qopheesse jedhee waa'ee bara Nohi sana kaasaa jechuudha. Ammas keessatti lubbuun 8 jedhe. Bakka kallattiidhaan lubbuu waan jedheef lubbuu ta'e jennee fudhanna taanaan Nohi fa'aa bara Nohi namoonni 8 sun lubbuudhaan fayyan immoo fooniin fayyan. Faayina isaan argatan faayina maaliitu ture? Namummaadhaan akkasuma. Faayina namummaadha bakka. Lubbuunis fooniinis waliin ta'e jechuudha. Kanaaf bu'uuruma irraatii fooniif lubbuun maal jechuudha kan jedhu ilaaluu danda'uu qabna. Isuma kanaan wal fakkaatee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos immoo waan dubbate qabaa jechuudha. Yeroo baay'ee ilma Waaqayyoo jedhee of waama kitaaba qulqulluu keessatti gooftaan keenya ilma Waaqayyoo gaafa jedhu ilma namaa ta'uusaa dagatee miti. Yeroo baay'ee immoo ilma namaa jedhee of waama. Ilma namaa jedhee yoo of waamu immoo ilma Waaqayyoo ta'uusaa dagatee miti. Lammansaayyuu beekaa jechuudha wal madaalchiseedha jechuudha. So kanaatiifi maal jedhagaa as wangeeluma Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 38 irratti yerooma xoofoo kanatti dhiyaataa jiru yookaan immoo gidiraa kanatti dhiyaataa jiru lubbuun koo jedhe amma lubbuu qabaachuusaa ibsaa jira jechuudha. Lubbuun koo jedhe hanga du'aatti dhiphatte hanga du'aattis gidirfamte hin yaaddofte jedhe. Isinis na wajjiniin jabaadhaa jedha. So kanaaf asirraa kan hubannu maalidha? Lubbuu qabaa jechuudha. Antidee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos barumsi Abuudinaariyoos yookaan immoo jechi yeroo nama ta'ee foonii wajjin qofaa waloomee inni jedhu kofaadhaa jechuudha bu'uura kanaan. Osoo malakkii waaqummaa wajjiniin waloome waaqummaan foonii wajjin waloome malee lubbuu wajjiniin waloomne bakka lubbuu waaqummaatu hojjetaa jira ture jennee kan fudhannu yoo ta'e garuu ganimsa maalitti nu geessaa gaafa qaraanioo sana gaafa du'aa sana lubbuu fi waaqummaa fi foontu adda ba'ee jechaa jirra jechuudha. Waaqummaa foon adda ba'ee taanaan immoo foon akkamittiin du'aa ka'e? Du'aa ka'uu hin danda'u waaqummaan irraa adda ba'ee taanaan immoo jechuudha. So kanaaf dogoggoraadha barumsa dogoggoraatii jechuudha. Achuma irratti maal jedhagaa wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 50 irratti jechuudha. Iyyasuus yeroo lammaffaa sagalee isaa dhageessee iyye lubbuu isaas foon isaarraa adda baasee jedha. Amma kanaaf lubbuunis foonis akka waloome agarsiisa jechuudha. Lubbuudhaanis foonis akka waloome. Achuma Maarqos 15:37 irrattis lubbuun isaa foon isaarraa adda baatee jedha. Waa'ee maqaraanii dubbata gaammanni kun. Kun Kiristoos walumaa galatti caqasoonni kun maal agarsiisu? Jechi yookaan immoo jechi abbaa yeroo waloome yeroo nama ta'e fooniinis lubbuu wajjininis akka inni waloome agarsiisa jechuudha. Erga kana jenneeti gara gaaffii keenya isa ijootti dhufna amma. Waloomeera erga ta'e waaqummaan fooniinis lubbuudhaanis waloomeera erga ta'e qaraanoo irratti immoo yeroo adda ba'e immoo foonii wajjiniin awwaalcha deeme immoo lubbuu wajjiniin si oliin deeme kan jedhu gaafa kaafnu gabaabaadhumatti lamaanuu wajjiniin deemedha deebiinsa. Lamaanuu wajjiniin sababiinsaa waaqummaan bakka inni hin jirre hin jiru waan ta'eef. Ani garaachillee waaqummaan fannoo irratti oolee biyya lafaarra deddeebi'ee gaafa jennu ko teessoo isaarraa dhibee jechaan jiru. Iddoo hundumaa jira waan ta'eef sana beekuu danda'u qabna. Kanaaf lamaan isaanii wajjin iyyuu tureera jechuudha. Waan nama ajaa'ibu ani barumsa waa'ee dubbii Kiristoos lubbuudhaan gara ol deemuu kana irratti waan baay'ee na ajaa'ibu tokkotu jira. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos warra fooniin biyya lafaarra jiranii wajjiniin waggaa meeqa ture? Waggaa 33 ture. Bargit kallattiidhaan wambarii yookaan immoo teessoo zaragga'ee kan inni barsiise waggaa 3 ta'uyyuu malee jireenyaan wajjiniin ture kan inni barsiise intineedha waggaa 33 dha. Warra lubbuudhaan si oliin jiran yookaan immoo jannata keessatti galanii wajjin immoo kan inni ture sa'aatii 33 dha.
Sa'aatii 33 waggaa 33 jechuudha. Fakkeenyaaf jimaata sa'aatii 9 kaastee lubbuun isaa foon isaa adda baate minire hanga qidaamii halkan sa'aatii 6tti gaafa idaanu sa'aatii 33 dha jechuudha. Sa'aatii 33 kana keessatti lubbuun dhattee gara si'ooliin deemtee si'ooliitii boojitee gara gannataatti dabarsite galgala sa'aatii 11tti Feeyyaataawii Zeemaantu dhaqee gannata bane. Sa'aatii 11tti jechuudha barsiifata mana kiristaanaa. Sa'aatii sana booda lubbuun warri si'ool keessa turan immoo eessa dhaqani? Jannata dhaqanii jechuudha. Gara jannataatti darbanii jechuudha. Amma gaa lubbuun waaqummaan lubbuu wajjin hin jiru ta'e lubbuun qofaa isheetti lubbuu fayyisuu hin dandeessu. Si'oolii baasuu hin dandeessu. Si'oolii baasuu kan isheen dandeessu waaqummaadhaan waan waloomtee jirtuufidha jechuudha. Si'oolii baaftee gara jannataatti galchuu kan isheen dandeessu yookaan immoo ceesuu kan isheen dandeessu maa'idooti jennee kan barsiisnu jechuudha. Kan isheen dandeessu waaqummaa waan wajjin hin jiruuf. Erga jannatatti dabarsee booda gaa sa'aatiiwwan kana hin lallabee jechuudha. Jannata keessatti lallabee. Maal lallabee laata achi keessatti? Amma lallabuusa kitaabolees nu caqasu manni amantaa keenyas hin barsiisti. Garuu maal lallabe? Wanta inni lallabe sana eenyu beeka? Hin beeknu jechuudha. Icciitii dhokataadha jechuudha. Duuka bu'oonni kiristoosii wajjiniin turanii baratanii kan isaan nuuf barreessan kitaabni qulqulluun yookaan wangeelli hamma kana icciitii yoo nutti ta'e kan warri lubbuu qofti dhaga'an immoo hammam icciitii haa ta'u hammam dhokataa haa ta'u jechuudha. Kanaafidha akkoo abboonni waa'ee icciitii kanaa waa'ee dhoksaa dubbii kanaa gaafa barsiisan maal jedhu fakkeenyaaf abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaasaa Qorontosiif erge isa tokkoffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Baay'ee gadi fagoo ta'uusaa isa biyya lafaa irratti barsiise caalmaa yookaan immoo isa duuka bu'ootaaf ibsa caalmaatti inni warra lubbuutiif barsiise baay'ee dhokataa fi gadi fagoo ta'uusaa bal'aa ta'uusaa gaafa ibsu nuyi amma akka nama of ilaalee keessatti waa argee abaluu isaa hin hubanneetti of hin arginaa jedhe waa hin arginaa jedhe. Yommus garuu jedhe yommus jechuun jechuudha yeroo lubbuudhaan dhandhu jechuudha. Yommus garuu beekumsa muraasa yookaan immoo fuula fuulaan hin argina. Wanta ani amma beeku muraasa. Yommus garuu akkuma hin beekne anis guutuutti of beekaa jedha. Amma wanta muraasa beekna. Wanta muraasa sun icciitii muraasatu nuuf galee yeroo sana garuu waan kana olii dhokataa kana oliitu nuuf galaa jechuudha. Lubbuudhaan immoo yeroo jiraannu jechuudha. So kanaatiif kan inni nu jalaa dhokateef kanaafidha jechuudha. Amma wanta inni barsiise eenyuyyuu barreessuu hin danda'u. Kana barsiise jennee fakkeenyaaf sa'aatii 33 ishee kanaafi guyyaa 40 booda guyyaa 40 hanga guyyaa 50ffaatti guyyaa 40ffaa erga ol ba'ee booda jechuudha. Erga ol ba'ee hanga guyyaa 50ffaatti guyyaa 10f ergamoota barumsa barsiisaa ture jedha barsiifanni mana kiristaanaa. Maal akka barsiise garuu eenyuun beeku. Icciitiidha dhokataadha jechuudha. Wanti samiirraa isa fooniin dhageenyu caalmaa dhokataadha waan ta'eef. Inumaayyuu amma abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaasaa Qorontosiif erge lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti immoo gara jannataattis ol butamee jedha ofii isaatiin jedhama. Of dhoksee haasa'aa jira Phaawulos as keessatti jechuudha abboonni akka barsiisanitti. Gara jannataattis ol butame. Waan namni dubbachuu hin dandeenye yookaan waan nama dubbachuudhaaf hin taanes immoo waan hin dubbatames immoo dhaga'ee jedha. Kana jechuun waan amma nuti asiin biyya lafaa irratti dhaga'uu hin dandeenye waan ulfaataa gurri namaa dhaga'uu hin dandeenye sammuun namaa bira ga'uu hin dandeenye achirra akka jirudha jechuudha. Jireenya sana keessa akka jiru lubbuudhaan gaafa deemnu dhaga'uu akka qabnu isa kanallee qulqullichi Phaawulos ni dubbataa waan ta'eetiif gaafa guduunfinu gaa waaqummaanii eenyu wajjin deeme kan jedhu si'ooliin lubbuu wajjin deeme warra lubbuudhaan achi keessa turan dhiitamaa turan gabrummaa keessa turan isaaniin baasee foonii wajjinis immoo gara awwaalchaa deemeetu awwaalcha keessa waaqni hin rafne waaqni addunyaa kana uume awwaalcha keessa boqoteetu gaafa guyyaa sadaffaa du'a mo'ee foon sana du'aatii kaasee. Kan inni awwaalame gaafa guyyaa jimaata isaatti tokkottidha. Kan inni du'aa keemmoo sanbata bariidha. Guyyoonni kun akkamittiidhaan guyyoota 3 guutanii gooftaan keenya Fayyisaan Yesuus Kiristoos halkan 3dhaaf guyyaa 3 garaa lafaa keessa turuuf hin jedhee dursee kan dubbate suni akkamittiin ta'uu danda'a? Isaa kana akkamittiin nuuf ibsitu? Baay'ee bareedaadha galatooma. Sirriidha manni kiristaanaa keenya barsiifata kana hin qabdi bu'uuruma kitaaba qulqulluutiini. Waa'ee fannifamuusaa Museen lafa onaa irratti bofa akka fannise ilmi namaa fannifamuun isaaf hin malaa jedhee dubbate. Waa'ee awwaalamuusaa immoo akkuma isin caqasuuf yaaltanii Yoonaas gara qurxummii keessaa guyyaa 3 halkan 3 akkuma bule ilmi namaas garaa lafaa keessaa halkan 3 guyyaa 3 buluun dirqamadha kan jedhu barsiisee ture gooftaan keenya. Egaan bu'uura kanaatiin manni kiristaanaa gooftaan halkan 3 guyyaa 3dha awwaalcha keessa kan inni ture yookaan immoo boolla keessa fooniin kan inni ture jetteetu barsiiste jechuudha. Waaqummaan fooniin awwaalcha keessa ture jechuudha. Kun akkamittiin ta'a ishii guyyaa fakkeenyaaf amma kallattiidhaan yoo ilaalle sa'aatii 9tti lubbuun isaa foon isaa adda baate sa'aatii 11tti kan Yoosefiif Niqoodimoos dhaqanii kafananii awwaalanii
Jimaatuma iyyuu sa'aatii tokko dhooti kan inni ka'e immoo qidaamee halkan sanbatatti bari'u halkan sa'aatii 6tti wanna ta'eetiif eessaa fidee guyyaa 3 halkan 3 guutaa kan jedhu gaaffii namatti ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu manni kiristaanaa hiiktee barsiisti maal ergaansa akkam akka ta'e akkamittiin akka lakkaawamu yookaan immoo shallagamu hin barsiisti jechuudha manni kiristaanaa. Inni kunis kallattii lamaanidha kan inni lakkaawamu jechuudha. Sirni lakkaawii guyyoota kanaa kallattii lamaanidha. Inni jalqaba wal harkisuu guyyaa falkanii jedhama. Wal harkisuu guyyaa falkanii jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Guyyaan halkanaa ofitti harkisee halkan immoo guyyaa ofitti harkisee jechuudha. Kunis akkamittiin gaafa jennu guyyaan jimaataa inni Kiristoos gidirfamaa ole sun Pilaaxoos fuuldura dhaabbatee ka'ee amma dhaqee awwaalcha galutti guyyaan sun ifni sun jechuudha. Halkan yoomii harkisee halkan kamisaa sanni qabame sana harkisaa jechuudha ofitti harkisaa. Halkan sanbataa inni itti ka'e sun immoo jechuudha guyyaa sanbata guddaa sana ofitti harkisaa jechuudha. Harkisuu kan jedhamu isa kana ofitti harkisuudha. Isa kanaanii guyyaa 3 halkan 3 ta'a akkamittiin gaafa jennu kamisa halkan sa'aatiin inni qabamee kaafnee gaafa jimaatatti ofitti harkisee guyyaan jimaataa ofitti harkisaa waan ta'eef halkan tokkoof guyyaa tokko ta'a. Jimaanni sun immoo galgala isaa erga awwaalamee booda immoo amma qidaamee bari'utti immoo halkan tokkodha. Halkan lamaa fi guyyaa tokko ta'eera. Qidaamee guyyaa guutuun immoo guyyaa tokkodha. Ifadha waan ta'eef guyyaa lamaaf halkan lama ta'eera. Halkan qidaamee galgalaa sun sanbatatti bari'u immoo halkan sun immoo sanbata guyyaa harkisa jenneerra. Inni immoo halkan tokkoof guyyaa tokkodha. So walitti gaafa idaanu meeqa ta'a jechuudha? Guyyaa 3 fi halkan 3 ta'a jechuudha. Maali yoom fannifame yoom awwaalame yeroo kana immoo gaaffiin jedhu immoo dhufuu danda'a. Soon awwaalamiin akkamitti lakkoofnaa? Kamis akkamittiin soon awwaalamiin lakkoofnaa kan jedhu yoo dhufe Abrahaam mucaasaa Yisihaaqiin aarsaa dhiyeessuudhaaf hamma tulluu Mooriyaa jedhamutti yookaan immoo bakka tulluu Mooriyaa jedhamutti guyyaa 3 deeme. Guyyaa 3 halkan 3 deeme Abrahaam. Mucaasaa aarsaa dhiyeessuudhaaf jechuudha. Amma yaada Abrahaam keessatti yookaan immoo laphee Abrahaam keessatti Yisihaaq du'aadha. Guyyaa kana sadaniyyuu hin jiru jechuudha Yisihaaq. Yisihaaqtu akka yaada Yisihaaqitti jira malee akka yaada Abrahaamitti yookaan immoo akka laphee Abrahaamitti Yisihaaq du'eera jechuudha. Maaliif aarsaa gochuuf kan inni murteesse sa'aatii murteesse namni tokko nama ajjeese kan jedhamu sa'aatii murteesse irraatidha jechuudha. Bakka murtiin sa'aatii darbe irraatidha jechuudha. Namni tokko du'eera kan jedhamu wanti tokko murtii kan inni fudhatu jechuudha. So kanaatiif Abrahaam guyyaa 3 halkan 3 du'aa baatee deemaa ture laphee isaa keessatti jechuudha. Akkuma kana Yihuudoonni gooftaa ajjeesuuf kan isaan murteessan yoo midharee kamisa mitiire so kamisa galgala sa'aatii qaban sana kaasanii murteessanii waan ta'eetiifi sa'aatii sana kaasee tura duuti Kiristoos yookaan awwaalameera jedhamee awwaaluunsa kan inni lakkaa'amu jechuudha. Tokko kanadha. Lammatamu tokkos jedhanii immoo abboonni garaa duuka bu'ootaa akka awwaalchaatti lakkaa'eetidha jedhu tokko jedhanii immoo duuka bu'oonni kamisa galgala fooniif dhiiga isaatti fudhatanii waan ta'eef sa'aatii sana kaasee duuka bu'oota garaa isaanii keessa waan awwaalameef achii kaasee itti lakkaa'ama. Kamisa halkan jimaata halkan sanbata halkan 3 jimaata guyyaa qidaamee guyyaa sanbanni guyyaan harkifamee jechuudha guyyaa 3. So kanaaf guyyaa 3 halkan 3 kun lakkoofsa isa tokkodha sirna wal harkisuu guyyaa halkaniitiin jechuudha. Inni lammaffaa immoo guyyaa yookaan immoo halkaniif guyyaa kan jennu ifaaf dukkana irratti wanta hundaa'u dhamtiire macheem. Isa kana hundumtiyyuu beekaa ifa irrattis dukkana irrattis hundoofnee guyyaa halkanidha jennaa jechuudha. Kanarraa gaafa kaadhu immoo jimaanni guyyaan gooftaan fannifame sun ganama sa'aatii hanga sa'aatii 6tti maal ture? Ifa ture. Sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9tti immoo maal ture? Dukkana ture. Sa'aatii 9 hanga sa'aatii 12tti immoo maal ture? Ifa ture. Amma guyyaa lamaa fi halkan tokko qabnaa jechuudha. Guyyaa lamaaf halkan tokko. Jimaanni sun immoo halkan isaa immoo jechuudha. Gooftaan awwaalame immoo halkan tokko mitiire amma halkan lamaaf maal ta'eera? Guyyaa lama ta'eera. Qidaameen immoo guyyaa guutuu ifadhan immoo guyyaa tokko ta'a guyyaa 3 fi halkan 2. Jimaata galgala immoo hanga halkan sa'aatii 6tti inni boolla keessa tureette jechuudha. Halkan tokko inni immoo dukkanadha waan ta'eef. So halkan 3 fi guyyaa 3 ta'a. Maal yooma awwaalame kan jiru jiraate akka ammaattidha. Guyyaa sa'aatiitti murtaa'ee kaasee yookaan immoo sa'aatiin itti duuti itti darbee kaasee inni argama akka awwaalametti argama manni kiristaanaa keessatti waan ta'eetiif sababa kanaan haala kanaan lakkaa'amee guyyaa 3 fi halkan 3 jettee manni kiristaanaa keenya hin barsiisti jechuudha. Yooni hir'isuu baadhee kana fakkaata gabaabaa. Barsiisaa keenya bifa bareedaadhaan kan isin ibsitanii jirtanii waaqayyo sagalee jireenya isiniif haa dhageessisu. Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa dhibbiibbaa keenyaati kan nu wajjin jiran barsiisaa Dhaqoom Baacaa Nagaasaati. Egaa bifa bareedaadhaan
barumsoota amantaa torban dhukkubbii keessatti kaan isiniif ibsamee jira isiniif dabarfamee jira isarraas isinis akkasiin barumsa guddaa argattan abdiin qaba barsiisaa keenya dhumarratti wanta jechuu barbaadu yaada afe qabdu yoo ta'e yookaan wanti afeedha jettanii itti dabaltanii yoo jiraate kaastanii ergaa dhaggeeffattoota keenya dhaamtanii ittiin goolabna. Eshi guddaa galatoomaa wanti hafe bal'aan jiru jechuun waan barumsa mana kiristaanaa ishee kana qofaadha jechuu keenya miti waan bal'aa keessaa waan xiqqoodha waan dandeenyu waan hamma barannee hamma beeknudha kana dubbadhe jechuudha. Walumaa galatti torbee dhukkubbii kana keessa gabaabsinee gaafa keenyu ergaa kana of keessaa qaba dhaamsa kana of keessaa qaba barsiifata kana of keessaa qaba torbeen kuni haa ta'u garuu akka waliigalaatti kiristaanota sagalee kana dhaga'aniif wanta dhaamuu barbaadu maalidha abbaan keenya qulqullichi Phaawulos saboota Roomeetiif ergaasaa ergee boqonnaa 6:5 irratti maal jedha akkuma du'a isaatti isa wajjiniin walitti dabalamne yookaan isa fakkaanne akkasuma du'a ka'umsa isaatiinis isa wajjin walitti dabalamne yookaan immoo isa fakkaannaa jedha. Ergaan kun baay'ee ergaa guddaa qabudha. Namni tokko du'a ka'umsa isaatiin isa fakkaachuuf maal gochuu qaba? Du'a isaatiin isa fakkaachuu qaba jechuudha. Kanaaf torbee kana keessa gidiraasaa sirriitti yaadachuu danda'uu qabna jechuudha. Dhiphinaasaa sirriitti torbee kana keessa qofaa miti gaafa jennu amma torbeen kun torbee dhukkubbiiwwanii jennee waan addatti ilaalaa jirruuf malee kiristaanni kamiyyuu du'a ka'umsaan kiristoosii wajjiniin wal fakkaachuuf du'aanis isa fakkaachuu qaba. Fakkeenyaaf hamma gaafa timsaa'ee eeyyama waaqayyoo ta'ee gaafa du'aa ka'umsaa geenye ilille jennee abboota keenya hayyoota lubootaa wajjiniin faarfachuudhaaf akka isaanii gaafa sigdatis argamuu danda'u qabna. Namoota tokko tokkotti amma kiristaanaan gaafuma hoosaa'inaa ililli jedhamee intinii ta'uu itti fakkaata. Kana qofaa miti kiristaanaan gaafa gidiraas argamuudha kiristaanaan jechuudha. Gaafa dhiphinaas argamuudha kiristaanaan jechuudha. Akka duuka bu'ootaa baqatanii baduu dhiisanii jechuudha. So kanaatiif torbee kanaa haala bu'uura manni kiristaanaa jechuun adeemsa mana kiristaanaatiin jechuudha. Seera mana kiristaanaa haala eeggateen callisnee fariisaawwinnati kan agarsiisuun osoo hin taane barsiifanne daangaa manni kiristaanaa keessa bakka. Daangaa manni kiristaanaa keesseen ala osoo hin ba'iin ክርስትና ኬኛ ዱኩቢወን ክርስቶስ ከነ ግድራወን ክርስቶስ ከነ ያደነ ጋፋ ዱአ ከኡምሳስ ኢልል ጀነ ወረ ኢልል ጀኒ ወጅኒን ገመቹሳስ ቆደቹዳ ፈረ ግድራሳ ቆደቹ ደንደኡ ቀምና ካንጀዱ አምሳ ኮይሰ ዱማታዬ እስኒስሞ ዋቀዮ ዱጉማን ሰገሌ ጉን አከከነት ዮካንሞ በሩምሲ ኩን አከከነት ነሞተ ቢራ አከገኡፍ ሐለ ከነ ቢጄስተኒ አከስቲን ቅንዴስተኒ አናንስ ያው ከበጀኒ አስትና አፍርተኒ በሩምሳ ከነ አከደበርስኑ ፋን ኑ እየምተኒፍ guddaa waaqayyo isna kabaju kabajamaan isniin jedha galatooma waaqan masaatii kanatti nu wajjiniin ta'eef galannii fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u tumureera. Ayyee barsiisaa keenya isinillee nu kabajanii feesitanii gidduu keenyatti argamtanii barumsa guddaa kana kan nu dabarsitan waaqayyo isin kabaju isin ulfeessu jechuun barbaada. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas egaa ergaa barsiisaa keenyas qabatanii barumsa baay'ee akkasiin irraa argatan abdiin qaba. Egaa sagantaa nuti irraa qopheeffanne kana fakkaata sagantaa biraadhaan aangoo itti deebinutti nagaadhaan tura jechuun barbaada. Jalqabsiisee kan nu xumursiise waaqayyo abbaa ilmaa fi qulqulluudhaaf galanna haa ta'u ulfaattuu haala kee qulqulleetti du'e maanaadhaaf akkasumas ulfaata fanuusaaf galanna haa ta'u hanga biraatti aamen.